Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduu keenya kan bal'inaan qabannee fi gaggabaabuu isaas qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra hanga xumuraatti waliin akka turtan asumaan isin affeerra. Mootummaan Keeniyaa kaaba biyyattiitti hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo irratti oppireeshinii eegaluu ibse. Mootummaan Keeniyaa kutaalee kaaba biyyattiitti Marsaabiitii fi Isiyooloo keessatti waraana bilisummaa Oromoo ABO irratti oppireeshinii waraanaa eegaluu ifa godheera. Maqaa oppireeshinii Odo'aa Jaangilii jedhamuutiin yakkamtoota baasuu kan jedhuun moggaasuudhaan wiixataa gurraandhala 3 bara 2025 kan eegale oppireeshiniin kun iddoo dahannoo waraana bilisummaa Oromootiif qulqulleessuuf akka ta'e poolisiin Keeniyaa ibsa godheera. Oppireeshiniin kun erga mootummaan Itiyoophiyaa fi Keeniyaa waliin ta'uun waraana bilisummaa Oromoo yakkoota garaagaraa naannawaa kana keessatti raawwachuun himatanii kan eegaledha. Bara darbee ji'a hagayyaa gara dhumaa irratti aangawoonni tajaajila nageenyaa fi tika biyyaalessaa biyyoota lameenii Finfinneetti wal arguun hidhattoota daangaa irratti akkasumas Keeniyaa keessatti hojii shororkeessummaa raawwataman irratti qolachuu irratti oppireeshinii cimsuuf kallattii haaraa kaa'uu isaanii ni yaadatama. Aangawoonni biyyoota lameenii daangaa irratti qaama yaaddoo nageenyaa uumaa jiru kaasuun wayita mari'atan maqaa shanee jedhamus dhahaniiru. Aangawoonni waraana bilisummaa Oromoo himannaa kanaaf gama isaaniitiin deebii gabaabaa BBC'f deebisaniin Al-Shabaab waliin hariiroo akka hin qabne ibsanii turan. Waraana bilisummaa Oromoo yakkuunis waan haaraa miti. Waraana bilisummaa Oromoo qaama Al-Shabaab waliin waan isaan walitti fidu tokkollee hin jiru. Qaama biyya alaa qabes hin qabu jechuun deebii kennaniiru. Mootummaan Itiyoophiyaa fi Keeniyaa waliigaltee walii mallatteessuun oppireeshinii waloo hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Itiyoophiyaa shanee jedhee waamu irratti geggeessuuf oppireeshiniin jiraachuu Keeniyaatti ambaasaaddarri Itiyoophiyaa Baacaa Dabaleef fulbaana darbe BBC'tti himuun isaanii yaadatama. Oppireeshinii hidhattoota irratti geggeeffamu kun erga pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo aangoo qabatanii kan jalqabaa yommuu ta'u, marii pirezidaanticha aangawoota Itiyoophiyaa waliin taasiseen hordofee torbaanota keessatti raawwatedha. Ji'a darbee pirezidaantii Ruutoon daayireektara tajaajila nageenyaa fi tika biyyaalessa Itiyoophiyaa ambaasaaddarri Du'aan Huseen waliinis mari'ataniiru. Daayireektara tajaajila nageenyaa fi tika biyyaalessaa Keeniyaa kan ta'an Nuurdiin Haajis marii kana irratti dubbataniiru. Mariin aangawoota biyyoota lamaanii masaraa mootummaa Keeniyaatti erga geggeeffamee torbaanota booda oppireeshinii waraana bilisummaa Oromoo irratti eegale. Hoogganaan tajaajila poolisii Keeniyaa Inspeektar Jeneraal Daawoglaas Kaanjaa akka jedhanitti bakka bu'uun oppireeshinii marsaa jalqabaa kun eegaluu kan ibsan hoogganaa itti aanaa poolisii Jilbaart Masangeelii fi daayireektara tajaajila qorannoo yakkaa Muhammad Amiin turan. Ibsi oppireeshinii Daawoglaas Kaanjaa kan aangawoonni kunneen eegalchiisan kan mul'isutti Keeniyaan tarkaanfiin kun qaamolee seeraan ala socho'anii fi yakkoota adda addaa irratti bobba'anii jiran kanneen nageenya biyyaalessaa Keeniyaaf yaaddoo ta'an irratti fuulleffatteedha jechuunis dubbatteerti. Gochi qaamolee yaaddoodha jedhaman kanneenii daddabarsa namoomaa meeshaalee waraanaa fi qoricha garaagaraa seeraan ala albuuda baasuu, uummata gosaan walitti buusuu fi namoonni ukkaamsamanii mallaqa gaafachuu fa'aa of keessatti akka hamatus baasaniiru. Yakkoonni qondaala poolisiin eeraman kunneen bal'aan Sololoo, Mooyyalee, Kaaba Horii fi bulchiinsa Maartii gama gaarii isaatiin dubbatame jechuunis aangawoonni Keeniyaa kunneen ibsa kanaan baasaniiru. Iddoo oppireeshiniin waraanaa itti geggeeffame keessaa tokko Sololoo kan jirtu Ambaaloo bakka jedhamtudha. Bulchaan ganda Ambaaloo Alii Sooraa qaamni nageenyaa Keeniyaa bobba'uun warra barbaadan adamsuu akka eegalan quba qabaachuus himaniiru. Sa'aatii oduun kun itti bahetti yeroo aduun dhiitee dhuftee darbite achumatti hojii isaanii hojjetan nullee isaan faana hin hojjenne jechuun gama isaaniitiin dubbataniiru. Qondaalli poolisii Daawoglaas Kaanjaa kaayyoo gooroon isaanii nageenya uummata naannoo rakkoon keessatti mudataa jiru mirkaneessuu ta'uu eeruun uummannis kana beekee akka tasgabbaa'uu fi qaamolee nageenyaa bobbaafaman akka tumsanis dhaamaniiru. Hidhattoonni oppireeshinii irratti geggeeffamuu eegalee kunneen walitti hidhamiinsa maatii fi hariiroo aadaa jiruu fi jireenya Oromoo Booranaa Keeniyaa fi Itiyoophiyaa keessa jiraatan akka carraatti fayyadamuun maxxananii akka jiraatanis Keeniyaan baafteerti. Kun osoo karaan jiru waraanni bilisummaa Oromoo birmadummaa Keeniyaa naan kabaja jechuun gocha yakkaa irratti hirmaadha jedhamu kana haaleetiin jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO mootummaa Keeniyaa oppireeshinii irratti akka eegale ibsamuu hordofee ibsa baaseen gocha yakkaa ittiin himatame waliin hidhata akka hin qabne eeruun birmadummaa fi tokkummaa daangaa Keeniyaa guutumaa guututti nan kabaja jedheera.
Yakkoota naannawa daangaatti raawwataman furuu irratti aangawoota Keeniyaa waliin tumsuuf fedhii akka qabu kan eere jaarmiyaan hidhattoota Oromoo kun miseensi waraana bilisummaa Oromoo kamiyyuu yakka kana keessa yoo argame tarkaanfii irratti akka fudhatus kaaseera. Dureewwiin damee loojistiksii fi daldala qaxanaa daldala bilisaa dirree dhawaatti hojjechuuf eeyyama fudhatan Jibuutii irraa gara qaxanaa bilisaatti oomisha galchuu eegalan. Dureeyyiin damee loojistiksii fi daldala qaxanaa daldala bilisaa dirree dhawaatti hojjechuuf eeyyama fudhatan Jibuutii irraa gara qaxanaa bilisaa kanatti oomisha isaanii galchaa jiru. Dureeyyii biyya keessaa fi biyya alaa qaxanaa daldala bilisaa kana keessatti hojjechuuf eeyyama fudhatan keessaa kaampaaniin Mihaan Tireeding Jibuutii irraa oomisha galchuu eegaleera. Dhaabbilee qaraxa daldala bilisaa kana keessatti damee loojistiksiitiin hojjechuuf lafa fudhatan 7 keessaa tokko kan ta'e kaampaaniin kun oomisha Jibuutii irraa geejjibsiisuu fi kuusuun loojistiksii isaa eegaleera. Konkolaattonni meeshaa fe'an dabalataa guyyoota dhufan gara qaxanaa daldala bilisaa kana akka galanis odeeffannoo baasaniiru. Itiyoophiyaan miseensa mana maree bulchiinsa giddugala qorannoowwan teeknooloojii Afrikaa taate. Yaa'iin mana maree bulchiinsa giddugala qorannoowwan teeknooloojii Afrikaa 34ffaan Keeniyaa Naayiroobiitti gaggeeffamaadha. Yaa'ichi hojii raawwachiisaa dursaa misooma qo'annoo biyyaalessaa ministeera innoveeshinii fi teeknooloojii Dr. Habtaamuu Abarra amajjii bara 2025 irraa eegalee waggoota 3f mana marichaatti bakka bu'aa Itiyoophiyaa taasisuun filateera. Dr. Habtaamuu wayita kanatti hojiilee misoomaa kalaqa saayinsii fi teeknooloojii misooma diinagdee fi hawaasummaa Afrikaa waaraa mirkaneessuuf Itiyoophiyaatti hojiilee qorannoo garaagaraa deeggaruu irratti argamna jedhame. Itiyoophiyaan miseensa mana marichaa ta'uun muuxannoowwan idil-addunyaa fayyadamuun qorannoo biyyaalessaa misooma innoveeshinii fi teeknooloojii cimsuuf akka gargaarus dubbateera. Daayirektarri ol'aanaan giddugala bulchiinsa qorannoowwan teeknooloojii Afrikaa Profeesar Tom Ogaadaa gama isaaniitiin gareewwan bulchiinsa ol'aanaa waliin walitti dhufeenyaan hojjechuun sirna hojimaata imaammataa fi hoggansa qindaa'aa ni mirkaneessina jechuu isaanii ragaan ministeericharraa argame ni mul'isa. Giddugalli qorannoowwan teeknooloojii Afrikaa yeroo ammaa manneen maree biyyoota garaagaraa babba'aniin kan hogganamu yommuu ta'u Keeniyaa, Ugaandaa, Maalaawii, Koot Divu'aar, Koomeessaa, Komishinii Saayinsii fi Teeknooloojii Afrikaa akkasumas bakka bu'oonni Ingilizii fi Siwiidinis keessatti hirmaataniiru. Aadaa fi aartii uummata Oromoo ceesisuuf gaheen hayyoota ol'aanaa ta'uun himame. Korri qorannoo aadaa fi aartii Oromoo Inistituutii qorannoo fi qo'annoo Oromoo Yuunivarsiitii Amboo wajjin ta'uudhaan qopheessanii guyyaa 2 taa'amaa ture xumurameera. Daayirektarri Inistituutii qorannoo Oromoo Dr. Dirribaa Tarrafaa Inistituutichi bara 2014 erga hundaa'e as mata dureewwan garaagaraa irratti qo'annoo fi qorannoo dhimmoota aadaa fi seenaa Oromoo hojjetaa jiraachuu himan. Dhimmi qo'annoo fi qorannoo Oromoo baajata mootummaa qofaadhaan kan milkaa'u waan hin taaneef dhaabbileen barnoota ol'aanoo kanneen akka Yuunivarsiitii Amboo wajjin hojii hojjetan nama oomishuun hedduun hojjetamaa akka jiru kaasaniiru. Hayyoonni beekumsa dabalataa gumaachuu keessatti gahee ol'aanaa waan qabaniif qorannoon hayyoota hin hirmaachifne bu'aa qabeessa akka hin taane Dr. Dirribaan dubbataniiru. Korri qo'annoo fi qorannoo kunis hayyoota buleeyyiin dhalootaaf beekumsaa fi muuxannoon isaanii kan dabarsan ta'uu beeksisaniiru. Roodmaappiin qonna dijitaalaa damee qonnaa ammayyeessuun oomishaa fi oomishtummaa guddisuuf gargaaru ifoome. Roodmaappiin kun kan qophaa'e walta'iinsa ministeera qonnaa Inistituutii Tiraansfoormeeshinii qonna Itiyoophiyaa fi Faawundeeshinii Geetins yoo ta'u akka lakkoofsa Itiyoophiyaa bara 2025 hanga 32tti akka hojiirra oolu himameera. Roodmaappiin kun akka ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amantee, ministeerri innoveeshinii fi teeknooloojii Dr. Ballataa Moollaa fi Daayirektarri ol'aanaan Inistituutii Tiraansfoormeeshinii qonna Itiyoophiyaa Dr. Maandafroo Nugusee dabalatee hooggantoonni mootummaa biroonis irratti argamaniiru. Ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amantee akka himanitti roodmaappiin qonnaa dijitaalaa kun damee ammayyeessuu fi gabaa irratti kan xiyyeeffate ta'uu ni gargaara jedhan. Roodmaappiin kun tajaajilli eksteeshinii qonnaa haaraa bilbiloota ismaartiin qonnaan bultootaa fi horsiisee bultoota bira akka gahus ni taasifna. Garuu biyya alaatti yoo dabarru yeroo dheeraaf dureessa addunyaa ta'uun sadarkaa tokkoffaa qabatee kan ture Biil Geetis hanga ammaatti deeggarsa namoomaaf qarshii biiliyoona 100 ol baasuu himeera. Yeroo ani hin jirre ijoolleen koo hin hiyyooman jedhee biiliyoona 100 ol baase jechuunis dubbate. Dhaabbanni Biil Geetis haadha warraa isaa duraanii Miilaandaa wajjin hundeessaniin dhibeewwan ittisuun danda'amu qolachuuf hiyyummaa xiqqeessuu irratti maallaqa guddaa baasuun hojjeta. Gaaffii fi deebii BBC waliin taasisaniin hojiilee namoomaa deeggaruuf kan hojjetu kanaaf hanga ammaa qarshii biiliyoona 100 ol baaseera jedhe. Itti dabaluunis ammallee kan hin kennu nan qaba jechuun dubbateera. Maallaqni Biil Geetis hojii namoomaaf baase kun diinagdee waliigalaa biyya Bulgaariyaa jedhamtuun kan caaleedha. Hundeessitoota Maayikiroosooftii keessaa tokko kan ta'e Biil Geetsii fi dureessi kan addunyaa biraan
Waareen Baafet qabeenya isaanii guddaa dhaabbata Geetis dursee hundeessee Maalindaa Faawundeeshin jedhutti makamaniiru. Geetis akka jedhutti waan gargaaruun ijoollummaa keessatti hundee qabateem harmeedhaa yeroo maraa qabeenya wajjin gaafatamummaa namaatiifis deebisanii kennutu jira jechuun natti himtee na guddifte jechuun dubbateera. Faawundeeshiniin isaa ji'a 3 booda waggaa 25ffaa kan hundeeffame kabajam. Geetis amma kennuuf yookaan namaaf waa gochuuf gammachuu akka argatu kan dubbate yommuu ta'u, hanga ammaatti karaa faawundeeshinii isaa doolaara biiliyoona 60 baasuun namoota kutaalee addunyaa garaagaraa irra jiran gargaaruu himeera. Haa ta'u malee arjooma godhuu kanarraa kan ka'e jireenyi isaa guyyaadhaan jijjiiramuu kaaseem akka hin qabne dubbataniiru. Garaagarummaan keenya kaayyoo kanarratti kan dhufedha jechuunis yaada isaa kenneera. Dureessii fi arjaan ganna 70 kun fuula duratti qooda qabeenya isaa gara caalu arjoomuufis qophii ta'uu himeera. Ammoo ijoollee isaaf qabeenya hangamii akka dhaalchisu yeroo gaafatametti yeroo baay'ee wajjin dubbachuu isaa hime. Qabeenya akka malee guddaa waan hin dhiisneef ta'us akka gaaritti akka isaan jiraachisu himeera. Biil Geetis obbolaa dubaraa 2 kan qabuu fi ijoollummaa isaa irraa kaasee amala addaa kan qabu ture. Barnoota herregaatiinis akka naannootti qaxalee ture jechuunis yeroo gaarii ni dubbatama. Naannoo Siyaatilitti kan barate Geetis barataa ganna 13 kutaa 8 baratu ta'ee osoo jiruu dorgommii herregaan dorgomee warra gita hin qabne keessaa tokko jedhameera. Seenaan Biil Geetis harka qalleessa dureessa ta'e jedhamee hin himamu miti. Abbaan isaa abbaa seeraa kan turee fi mallaqa argachuun dhiibbaa hin turre, ammoo mana barnootaa dhuunfaatti erguun mindaa abbaa wal hanqattee kan ture jechuunis yaadachiisaniiru. Abbaa kalaqaa kan ta'e Geetis ijoollummaa isaatti naannoo isaatti namoota muraasa hiree kompiitaraan hojjechuu argatan keessaa tokkoo fi harmeen isaa mallaqa ittiin kompiitara argatu walitti qabdee akka bitteefis seenaa kana keessatti kaaseera. Yukureen deeggarsa hanga ammaa US irraa argatte kaffaluu qabdi jechuun Tiraamp dubbate. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald J. Tiraamp waa'ee waraana Raashaa Yukureen irratti ibsa kennaniiru. Dhiheenya masaraa mootummaa Ameerikaa White House pirezidaantummaan kan seenan Doonaald Tiraamp ibsa kennaniin Yukureen deeggarsa doolaara biiliyoona 300 hanga ammaatti Ameerikaa irraa argatte kaffaluu qabdi jechuun murteessan. Tiraamp akkaataa kaffaltii albuudota gatii jabeeyyii biyyattii qabduun ta'us mala jechuunis kaasaniiru. Akka jiyooloojikaal sarviin Ameerikaa ibsitti albuudonni gatii jabeeyyii jedhaman kunniin warreen akaakuun isaanii salphatti humna maddisiisuu danda'anis jedhama. Pirezidaantiin Ameerikaa yaadicha haa kaasan malee Yukureen nan kaffala hin kaffalu jechuun wanti dubbatte akka hin jirre Bloomberg gabaaseera. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf isiniif qopheessine kanumaa waan dhaggeeffattaniif galatoomna.